carraa gaariidha afaan kanaatiin nu banamuun keenya tokko guddina afaan kanaatiin guddina nu ta'a. Afaan kanas babal'isuu ta'a. Inni haaraa fireeshiin seenan illee hin rakkatan jechaadha. Hin dhiphatan maaliif akka nuyi jalqaba rakkanne baay'ee rakkanne rama waa'ee siivilaasilaasii kana waa'ee jaaba walumaa galatti jeneraalii waa'ee piroogiraamingii jedhame kana hin beeknu. Edda yuunivarsiitii kana dhufneeti piroogiraamingii maal akka ta'e barra. Otoo afaan Oromoon jalqaba jiraatteeti namni rakkatu. Istiin haga ammaatti illee baay'een isaanii hin beekani Amaariif. Amaariif waan hin beekneef isa Oromiffaa keessa dhaqanii kiliik godhanii Oromiffa barbaada namni bakka. Maaliif loqoda isaatiin inni kan biraa immoo bal'ina afaan keenyaa ta'a. Afaan kunuunti illee miidiyaa illee bal'achaa guddachaa deema jechaadha. Kanaaf nuti yoo wal gargaarree nuyi warra ammas jiru kana ciccineeti yoo hojjenne bu'aa qabeessa taana jedhee yaada qaba. Kanaaf amma haalli itti kanaatiin yoo itti fufee ijoollonni afaan Oromootiin baratanii yookaan immoo barachuuf fedhan hedduutu jira. Maaliif jennaan rakkooleen garaagaraa mudatan jiru gama ruulii Ingiliffaatis ta'e yookaan immoo afaan Amaariffaatiin beekuu irratti xiqqoo kan isaan rakkisu waan jiraatuuf haala kanaatiin otoo itti fufee yeroon itti qabamee haala gaariin otoo barannee hordofnee gaariidha asirratti nu fayyada ittis fufuu qabnaan jedhan. Okay, mee nam tokko Booranaa Yuunivarsiitii irraa kaseenuu jira. Isa eenneeti gara yaada keenyaatti darbina. Ijoolleen jiranii si bira kaseenuu jiranii daree. Jiru. Isaan seenaneeti ayyee. Mule. Oru jenneera. Baga nagaan dhuftan. Kun harka baase kun. Dhiifama nama tokko Yuunivarsiitii Booranaa irraa eegaa jirra. Tokko immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa eegaa turre. Haga ammaatti nu biraan dhufne saniif xiqqoo qofa isaa eenneeti gara sagantaa keenyaatti darbina waan ta'eef sagantaa marii waan qabnuufi. Sillaasee jabbaadha jechaadha. Sillaasee maal jedhama? Akkam daree hin dhagama sagaleen kiyya jalqabu. Hin dhagama. Bakka hin jalqabaa. Nama tokko eegaa ture hin dhufanaan jedhee ture. Okay, gidduutti haa dhufuuti yoo dhufe dhufuuti.
sagantaan kenna marii yaadhaa hin jalqabna namni hin beekneef tarii maqaan kiyyaa. Okay, maqaan kiyyaa barsiisaa Namayyaa Guyyeenaan jedhanii baga nagaan dhuftan. Ameen ameen. Ameen Okay. baga nagaan. Ayyee dansaa PPT'n kiyya kun isin mul'ataa? Bal'isa Ni mul'ataa? full screen godha. Godheera. Xiqqoo rakkoo qabna fakkaata. Amma Welcome. okay, baga nagaan dhuftan Roosif Akaadaamii irraati. Ani achirraa hojjedha, achirraa akkan barsiisuun beektanii tarii namni beekuu fi garuu kaayyoo hadha walitti qabamnee fi karaa yuutuubii adun ta'een karaa zuumiitii fi karaa miitii fayyadamnee kompiitara piroogiraamingii oonlaayinii jalqabu waan barbaadeef yuunivarsiitota garaagaraa ijoollee jiran yookaan barattoota keenya afaan Oromiffaatiin dubbatanuu isaan waliin teene oonlaayinii jalqabu waan barbaadeef guyyaa addaa waamicha isinii godhe. Ijoolleen tokko gara yuunivarsiitii Wallaggaarra na gaafataa turane hin seenan turane ammaaf hin seenne ammallee Wallaggaa yuunivarsiitii irraati namni seen tokko hin jiredhee yaada tarii yoo isaan dhufanii isaan simanna yookaan immoo okay wanni cimbaa'e. Okay. Warra nambeellee kan Namayyaa Guyyeen jedhama. Sadarkaa barnoota maastersii yookaan digirii lammaffaa qaba Yuunivarsiitii Bulee Horaatti ICT irraa hojjedha. Akka senior software developeriitti hojjedha. Kontaaktii kiyya kana kontaaktii kanaan argachuu dandeettanii. Kaayyoon guddittii hadhaa waamicha isiniif godheef tokko ijoollee kennaaf jechuudha. Ijoollee yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiraatanuuf yaadrimee kompiitar piroogiraamingii barsiisuudha. Yaadrimee isaa jechuudha. Beezik concept of mee sagalee namni sun eenyu natti mee sagalee miyuuti godhi namni sun miyuuti nu godhi yaadrimee kompiitar piroogiraamingii wal qabsiisuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee hin beekna. Konseptii piroogiraamingii kanarratti namni baay'een xiqqoo gaaffii qaba waan ta'eef isarratti hin barsiisa. Inni biraa immoo iskiil gaaffii warra qabaniif warra saniif kophaatti illee leenjii hin kenna. Okay, I think namni wayii daree harka baatte moo? Okay, ishee. Fi ammallee exit exaamii irratti koorsii tokko tokko qopheessuu fi waa yaadamedha jechuudha kaayyoon oonlaayinii kuni. Inni biraa immoo real production language yookaan gabayaarra kan jiran yeroo ammaa tana aduu amma gabbaatane hin beekna yuunivarsiitii koorsiin kennamu baay'ee isaa kilaasii qofaafidha. Yoo gabbaatu wanta biraatti nama mudata. Ana akka nama ICT irratti hojjedhee fi nama muuxannoo qabu tokkotti wanni hubadhe tokko wanni kilaas keessa barattanuuf yookaan barannee fi
wanni gabayaarra jira tokko kan real production irratti kan jiru garagara waan ta'eef fakkeenyaaf C++ in kennama garuu aduu amma gabbaatee C++ baay'inaan kaampaanii garagaraa keessatti argamu akkasumas jira kanneen akka HTML fi kanneen akka PHP kunu jechuudha. PHP fakkeenyaaf kilaas keessatti namoonni hunduma barata piroojeektiitti hojjetta garuu advaansii isaa keessa namni seenee namni barsiisu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf fudhadhe advaansii isaa ilaala fuula duratti ilaalla. Simfooniin jira, Laraaveliin jira, kood ignaatoriin jira. Ka amma yeroo sanatti gabayaarra jiru yookaan aduu gabbaatee yookaan Upwork irratti yookaan onlaayinii nama tokko olii hojjechuu barbaadde freelancerii ta'ee hojjechuu barbaadde baay'inaan argattu PHP jechuudha. Flat PHP fi framework jira malee flat PHP argattu waan ta'eef isarratti sirriitti barsiisuu waan barbaade jechuudha. Sirriitti isa inni biraa immoo koorsii computer language waggaa tokko kaasee haga waggaa 5 ka kennaman irratti itti xiyyeeffadha jechuudha. Sirriitti xiyyeeffadha maafi namni asitti konseptii isaa hin qabne advanced yoo seenne hin rakkata waan ta'eef innillee as keessatti hammatama. Inni biraa immoo server configuration jechuudha. Deploymentiidha. Namni tokko applicationii hojjete yookaan website ta'uu danda'a yookaan immoo desktop yookaan mobile applicationii ta'uu danda'a. Namni hojjete yoo deploy hin goone yookaan gara jaabaatti dhufte executable yoo hin goone yookaan gara web applicationii dhufte server irratti caantee environmentii serverii sirreessitee deploy gootee fixxee dhaabbata nama si gaafate tokkoof fakkeenyaaf website naa hojjisiin jedhuu danda'anii website isa hojjattee host gochuu qabda jechuudha. Host gochuu maaf jennaan local server irratti host gootee qofa dhiichee yoo biraa deemte bu'aa hin qabu jechuudha. Environmentii isaa sirriitti configure ta'uu qaba. DNS integrate gochuu qabda. DNS integration hojjetteen fixxeen duuba gara teeleetti baasuu qabda. Eega teelee baatteen duuba public ta'a jechuudha. Achi abbichi sun sirraa fudhata. Projektii la hojjettee nama tokkoof akka nama dhuunfaa tokkotti yoo hojjettee fi deployment irratti yeroo baay'ee namni hin rakkata waan ta'eef server configuration sirriitti as keessatti ilaalama. Inni biraa immoo projektii eebbaatiin wal qabatee consulting goona jechuudha sirriitti. Ijoollee garaagaraa gaafataa jiranillee yuunivarsiitota garaagaraa hin rakkatanii isuma amma hojjetan kana baay'inaan ijoolleen database integration jechuudha connectivity isaa hin dadhabanii bakki isaa rakkisu baay'ee jira waan ta'eef wantoota akkasii kanarratti ni hojjenna. Isa kanadha kaayoon guddittiin real application yookaan real production irratti hojjenna jechuudha. Road mapping kenna maal fakkaata yoo jenne tokko static web page irratti hojjenna jechuudha. Gara jalqabaa kana static web page yookaan HTML CSS kana irratti hojjenna. As jalatti immoo hin jira hedduu jira garuu HTML5 illee hin jira waan ta'eef akkasii. Inni biraa immoo dynamic web page dha. HTML beennee fixneen duuba gara dynamic web page tti darbuu qabna jechuudha. Dynamic web page yeroo jennu PHP hojjenna. Asirratti bootstrap jira, MySQL jira. Isa kana fayyadamnee website tokko hojjechuu dandeenya. Isa qofaa miti as jalatti gaafa isin jedhu jirani warri content management system yookaan CMS jedhan tokko jira. Joomlaan jira, Drupalin jira, WordPressin jira. Isaan kanarratti sa'aatii fudhannee hin hojjennu. Maaf eega barsiifnee yookaan eega wanta tokko namaaf deliver goone sirriitti namni waa beekee darbuu qaba waan ta'eef keessattuu yeroo ammaa tana weebsaayitiin koodiin barreeffamuun hafeera jechuudha. Koodiin barreeffamuu hafeera. Content management fayyadamnee environment isaa akkamiin configure goona, akkamiin layout isaa sirreeffannaa, akkamiin customize goona kajennutti rakkannaa jechuudha fakkeenyaaf. Tarii namni wayii seenee rafaa jedhee okay. Ijoolleen naannoo Booranaa sun seenne
Dhufee miti? Okay, asirratti immoo Drupaliin jira, WordPressiin jira, Jumilaan fana jiranii. Naannoo kanarra illee jira, koorsiin jira. Inni biraa immoo Advanced PHP dha jechuudha. Kanaadha qaama real productioniin gabayaarra jiru Advanced PHP dha jechuudha. Framework isaa fayyadamtaa Symfony jira, Laravel jira, CodeIgniter jira. Isaan kana immoo layout isaa fayyadamisaaf yookaan layout isaa sirreessisaaf ijoolleen sun adoo seenanii natti ture. Symfony, Laravel, CodeIgniter fi baay'ee jira. Isa keessaati Symfony, Laravel kana keessaa tokko filannee irratti hojjannaa jechuudha. Isa irratti hojjannaa. Inni biraa immoo desktop applicationidha. Desktop application irratti OOP fayyadamnee Java fi C++ irratti advance goonee ilaallaa jechuudha. Akka database connectivity asitti hojjannaa. Inni biraa immoo mobile applicationidha. Mobile application irra Android Studio fayyadamnee jalqaba irratti hojjannaa. Akka advanceetti Flutter fi Kotlin fi JavaScript fayyadamnee hojjetuu qabna jechuudha. Naannoo mobile application irratti Android with Flutter yookaan Dart jedhu jira. Frameworkota Kotlin fi JavaScript fayyadamnee akkamii hojjenna kan jedhu as keessa jira jechuudha. Kun road map kennadha. Isaan biraa immoo languageonni biraa kan nuti ilaallu Pythonidha. Python introduction jira. Advance isaa jira jechuudha. Advance isaa jira. Inni biraa immoo JavaScript yookaan TypeScript introduction isaan baranna. Intermediate irratti yookaan giddu galatti immoo React.js fi Angular ilaalla jechuudha. Kun advance dha. Adda kana gadi baate yookiin dhuunfaa hojjechuu dandeetta yookiin freelancer ta'ee hojjechuu dandeetta jechuudha. Inni biraa immoo advance JavaScript fi TypeScript React.js waliin fayyadamnee asirratti hin baranna. Amma akka akadamiitti roadmap isaa kana yoo ta'u nama filanna yuunivarsiitota hundarraati nama barbaanna waan ta'eef nama tokko barbaanna. Daree ati akka bulee horaatti siidha akka coordinatoriitti si yaadeera. Ijoollee walitti qabdee guyyaa filanna. Tokko ture mucaan tokko ture Wallagga Yuunivarsiitii fi Booranaa Yuunivarsiitii irra nama lamatti na dubbisaa turane. Tarii maabiraatiin faa isaan faa biraa jiraachuu dhabuu danda'a. Intarneetii irra dhabiinsaan faa ta'uu danda'a. Haga ammaatti dhufne. Kana fakkaataa mee yaada daree maal jettume? Yaada bareedaadha. Hin dhagama. Yaada bareedaadha. Yaa namoonnis jiru waan ta'eef caalatti immoo miitingiin kun otoo gara galgalaa fi naannoo sa'aatii 2 naannoo sa'aatii 3 waan akkasii otoo jalqabee baay'ee yaada dansaati. Kana kallattiin danda'ameetiin sheer goonee namoota yuunivarsiitii irra jiranirra inform goonee hiriyoota keenyattis as keessa warreen as keessa jiranis baay'een jiru waan ta'eef akka isaan galan goona. Kan biraa immoo yoo danda'amaa ta'e immoo kunoo sheer naan godhama telegiraamii sana irrattis waan akka beeksisaa yoo ta'u bu'ee waan akka beeksisaa jira miti kun waanuma manaa lookii waan manaa geessu jechaadha. Lookii waan manaa. Okay. Mee yaada sanirra deebii xiqqoo sagaleen gabbu'ee maal jette isa sanirratti? Okay. Nagama midam? Amma nagama akkas godhiiti dubbadhu. Kunoo amma wanta barsiifamuun malu jira mitire wanta barsiifamuun malu irratti akka kanaan dura maxxansiisaa akkuma turre yookiin immoo hojjetaa akkuma turre jira. Luukii waan ammanaa irratti editingii ta'eedhaatiin
yookiin waan ammanaa irratti jechaadha idiitiidhaan bahee isa qabannee nuti isa qabannee sheer gochuu dandeenya jechaadha. Yoo barbaachisaa ta'e jiraan isin erguu nan danda'a. Akka sanatti kan hojjetame akka kanaatti hojjetame isa gaafa sheer goonu namoonni isarraallee informationii jiru waraqata sanarraallee dubbisu, waraqata sanarraallee liinkii isaanii, waraqata sanarraallee telegiraamii isaanii, waraqata waan hundumaa achirraa argachuu danda'u namni sheer gochuullee dandeenya haala jiru waan hundumayyuu jechaadha. Isa kanadha. Okay, naa galeera. Mulaatu eessarraati? Mulaatu? Asuma. Yuunivarsiitii Dooraarraa? Alright. Bakka gaariidha. Tarii waan dareen jedhe san irratti xiqqoo gara galgalaa kan jette kana ijoolleen argatan intarneetii argata anaaf rakkoo hin qabu. Gara galgalaarra ta'u anaafuu gaariidha. Ani manarraa waan barsiisuu fi rakkoo hin qabu. Tarii ijoollee waayifaa kana fa'aa argatanii warra waayifaa fa'aa amma ijoolleen tokko jiran warri moobaayilii fa'aa hin qabne tarii kompiitara fa'aa laafii fayyadamanii wanta sana ijoollee wal faana dubbanne galgala ta'e ammoo gara guyyaa of course galgala ta'eef anaafuu gaariidha. Garuu tarii intarneetii kan shakkee intarneetiin kun fa'aa ijoolleen daataa danda'anii bitatanii yookaan immoo waayifaa yeroo sanatti argatanii fa'aa onni jedhanii kan jedhudha. Kaan immoo akkuma jettee isa sanii hojjedhee siifin kenna. Sheeri walii godha. Keessattuu amma isaan amma dhumarratti isiniin jedhe kun real production yookaan software amma yeroo tana gabayaarra jiran irratti fookasii goona waan ta'eef eega waa nama deliver gochuu barbaanne waan gaariillee isin qabsiisillee bahuu barbaada waan ta'eef kun isaa kaanii mee wal faana dubbanna tarii dareellee yaada tokkume sirraa fuudhee achi ammallee guyyaa biraa tokko waamicha akkasii gooneet irratti dubbanna. Okay, haa ta'u yoo barbaachisaa ta'e isinii ergaa na bira jira waan ta'eef kunoo na harka jira. Karaa telegiraamii isinii erguu nan danda'a. Bakka wanticha sana hojjettanii kunoo akka isa kanaatti yoo gadhiiftan nuti dhaqqabsiisuu dandeenya, hiriyoota keenyattis himuu dandeenya. Caalatti carraa gaariidha afaan kanaatiin nu banamuun keenya tokko guddina afaan kanaatiin guddina nu ta'a. Afaan kanas babal'isuu ta'a. Inni haaraa fireeshiin seenan illee hin rakkatan jechaadha. Hin dhiphatan maaliif akka nuyi jalqaba baay'ee rakkanne ramma waa'ee silaasii kana waa'ee walumaa galatti jeneraalii waa'ee piroogiraamingii jedhame kana hin beeknu. Edda yuunivarsiitii kana dhufneeti piroogiraamingiin maal akka ta'e bara. Otoo afaan Oromoon jalqaba jiraatteeti namni rakkatu. Istiin haga ammaattillee jechaadha rakkisa guddaa kan ta'e Amaariffaa namoonni baay'ee nama ilaala. Baay'ee isaanii hin beekanii Amaariffa waan hin beekneef isa Oromiffaa keessa dhaqanii kiliik godhanii Oromiffa barbaada namni bakka. Maaliif loqoda isaatiin inni kan biraa immoo bal'ina afaan keenyaa ta'a. Afaan kunumtillee miidiyaa illee bal'achaa guddachaa deema jechaadha. Kanaaf nuti yoo wal gargaarree nuyi warra ammas jiru kana ciccineeti yoo hojjenne bu'aa qabeessa taana jedhee yaada qaba. Hayyee galatoom yaada gaariidha. Keessattuu afaan keenyaan baay'inaan jiru tokko lama innummaan jiru sunu kwaalitiin qabu hin jira tokko ijoollee lama sadii argeera tokko kwaalitiin qabu lama waan production sirrii yookaan ka gabayaarra jira damma dinaa gabbaate akka nama tokkootti akka nama hundaatti konfidensiin baatee wanta kana hin beeku hojjechuu qaba wanta kana dandeenyaa hojjedha pirojektii kana fudhadhe hin hojjedha adoo jettee baay'ee rakkisaa jechuudha yuunivarsiitii baatee
Kanaafi akka nuti bakka daawwitti amma uffadhe ijoollee keenya teekinooloojii fayyadamnee dhaqqabuu qabna. Bira ga'uu qabna. Waan beekuun waan ofiif beektu nama qaba bakka ijoolleen keenya of fayyadamuu qabanii. Kanaaf yuunivarsiitota irraa jechuudha. Yuunivarsiitii jiranurraa ka tokko karaa teelegiraamii karaa keessaa nama bakka bu'aa tokko qabanneet wal qabannee wanta tokko beekuu qabna wal barsiisuu qabna ka jedhudha. Tarii mulaatuun yaada qabaatana atillee waa qolaansitellee rakkoo hin qabu. Inni ijaarraa mallee nuuf ta'a waan ta'eef. Miyuutii fi gooteetta maayikaa keeti banadhuuti. Mee dubbadhu amma maayikaa banteetta. Okay, hin dhagahamu beektaa xiqqoo maayikaan banameera. Mee wanni heerfoonii yoo tarii faayidaa buqqisuufi. Gammachuu Garramaa eessarraati? Gammachuu Garramaa asuma? Ayyee bakka yuunivarsiitiin Bulee Horaa akka malee kontirool godhaa jirtanii ka'umsi kennaan waan ta'eef isin fakkeenya gaarii nu taati ijoollee yuunivarsiitii garaagaraa irra jiranuu waan beektanuu fi promooshinii hojjenna amma nuti promooshinii hojjenna isinillee promooshinii bira dhaabadhaa ijoolleen keenya nama wayii leeftaa os godheera isa kana mulaatoodhaan deebi'a. Inni illee yaada dubbate maaf jennaa ijaarsa nuti tokko yaada gaarii asirratti dudubbannee kaane ijoollee keenya isa kanallee sheer waan goonuu fi sagantaa keenyaadhaa ijoollee hin seenne jiranii waan ta'eef isaanillee dhaga'anuuti waan ta'eef rikeerdi godheera. Kanaaf gujii girjaatu ati wajjattaa rame wajjade ati itti nuu kennaa. Mee wajjade warra buusi. Okay, hin dhagahamu. Amma dhagahameera. Okay, mee mulaatu amma haasa'i. Maayikaan keessi seebili ta'eera. You can't me hin dhagahamu beeku xiqqoo maayikaan rakkoo qabaatu. Bakka carraa gammachuu kenna gammachuu Garramaatii kenneetiin cufanna waan ta'eef miyuuti godhi. Bakka mee gammeme mee atillee yaadarra nu buusiiti. Dhaga'amaa jira? Amma dhaga'ama meetti fufi. Eshi haalli adeemsaas keessa amma ka'aa jiru kun xiqqoo bareedaadha. Maaliif xiqqoo barnoonni akkasii amaleeffannoonni afaan Oromootiin barachuu sirriin dhaga'amu jira? Hin dhaga'amaa mee dereeni miyuuti godhi. Dereen miyuuti godhi. Bakka itti fufi ati.
Kanaaf haalli baruu barsiisuu afaan Oromootiin gaggeeffamu asirratti haala kanaan ga'umsa kan qabu yookaan immoo kan beekamu hin turre beektaa? Kanaaf amma haalli itti kanaatiin yoo itti fufee ijoollonni afaan Oromootiin baratanii yookaan immoo barachuuf fedhan hedduutu jira. Maaliif jennaan rakkooleen garaa garaa mudatan jiru gama ruulii Ingiliffaatis ta'e yookaan immoo afaan Amaariffaatiin beekuu irratti xiqqoo kan isaan rakkisu waan jiraatuuf haala kanaatiin otoo itti fufee yeroon itti qabamee haala gaariin otoo barannee hordofnee gaariidha asirratti nu fayyada ittis fufuu qabnaan jedhan. Hayyee dansaa eebbifamee akkasuma haalli xiqqoo isa kana laaleeti rakkinni afaanillee hin jira ammallee irrattuu yaadummaan piroograamingii kuni abstiraaktiidha beekta yaada dhoffamaa of keessaa qaba. Isa kana immoo diidessinee sirriitti yoo afaan keenyaan gadi buune tokko ijoollee kan nama gahaa goonee gabbaannaa jechuudha. Bara kana keessatti qacaramuu qofaa miti ka'ee nu baay'isee hojii baay'ee jira hojii oonlaayinii hojjetamu hojii akka appworkiitii fi yoo ilaalte oonlaayinii amma kana firiiraansarii ta'ee hojjetuu dandeetta. Wanni sirraa eegamu maalidha? Beekumsa yookaan waan tokko yoo beekte keessattuu jechuudha giraafiks diizaayinerii fi piroograamingii jechuudha laanguweejii piroograamingii kana dobeette barataa ta'ee firiiraansarii ta'ee qacaramuu dandeetta waan ta'eef nuti amma kan fuulleffannu asirratti piroograamingii diiteelii gadi deemnee isa adda kanaayyuu adda beektee boruu gabbaatee waan tokko hojjettu isa san irrattidha. Piroojeektiillee garagaraa hin jira kaan amma divilooppii godheeru isarratti jechuudha. Keessattuu gara siinfooniitiif gara laaraabelii kuni adda kana baay'ee barbaadama. React JS irratti illee baay'ee barbaadamaadha. Isaan kana irratti fookasii goonee hin baranna. Wanni isin tokko godhuu qabdanu yuunivarsiitota jiran ijoollee teenna neetwoorkii goonee wal qabannee deemuu qabna waan ta'eef isarratti xiyyeeffadhaan illee garuu amma isa guyyaa kana gara galgalaatti moo gara guyyaatti guyyaa wenne barnoota kaanillee godhaa gara galgalaarra illee yoo jenne ammallee xiqqoo ijoolleen tokko aksesii argachuu dhabu danda'a intarneetii argachuu dhabu waan ta'eef meesa kana ijoollee dhufaniira nuni sirriitti irra dubbannee gaariidha. Galatoomaa tarii mulaatu ijoonni dhaga'u ta'e yookaan yoo inni isa sirra jiraate innillee irra buufateetu waa'ee fi tuffaa fixanna. Inni dhageetta mulaatu amma akkam moo didate na fakkaata? Okay, bakka kana fakkaata isa kabira akkamiin itti deemna ka jedhu karaa warra koordineetarii dhageettanii inni sun piraayiveesiidha. Isa sani karaa warra akka bulee horaatti dereedha. Gara biraarraa namni na dubbisaa ture tokko jira. Amaanu'eel Sabsibee kan jedhamu Booranaa Yuunivarsiitii irraati. Isaadha. Tokko maqaa isaa amma jalaa badee Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa ganama waliin dubbataa turre. Isaan nama sadii ammaaf beekameera. Yuunivarsiitii biraarraa hanga mana hin qunnamne. Yuunivarsiitii biraarraa illee godha qabsiisaa kana fakkaata. Isa yaada biraa karaa warra koordineetarii dhageettanii jechuudha. Karaa teelegiraamii kiyyaa Alee Guyyee kan ibsaniin yeroo si fakkaatan irra gadhiiseera karaa saniin wal dhaqqabna isin yaada karaa keessaa saniin dubbisaa kana fakkaataa eebbifamaa. Bakka.